Kamutan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu galgal hanaaf qabadee dhiyaadhenne isinitti himaan Badrii Yusufi. Qeerroon Arsii Aanaa Jajjuu magaalaa Dannab Guddurraa Khaanii simannaa Daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif xiinxalaa siyaasaa obbo Jawhar Mahammadiif taasisuuf gara Finfinneetti imalaa akka jiran gabaafamee jira. Oromiyaa godinoota garaagararraa simannaa hagayya 5 bara 2018 obbo Jawhar Mahammadiif taasifamuuf jiru irratti hirmaatuuf qeerroo fi uummanni Oromoo kallattii hedduun gara Finfinneetti yaa'aa jira. Faa'iizaa Iliyaas. Guutuu Oromiyaa irraa simannaan xiinxalaa siyaasaa fi Daayirektarii OMN obbo Jawhar Mahammad irratti argamuuf uummanni kumaatamaan lakkaa'aman gara handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti fuula deeffataa jiran. Qophii simannaa Daayirektarii OMN fi xiinxalaa siyaasaa obbo Jawhar Mahammad irratti hirmaatuuf qeerroon Oromoo hedduun godina Arsii Bahaa Aanaa Jajjuu magaalaa Dannab Guddoo irraa imala isaanii jalqaban. Dargaggoonni hedduun gaafa kamisa dabree jechuunis adoolessa 25 bara 2018 magaalaa Dannab Guddoo siree fi dheeraa irraa walitti qabaman amna irra turaniif magaalaa Adaamaatti simannaa oowwituun taasifamteefii jirti. Dargaggoonni kunneen magaalota godinichaa hedduutti goruun simannaan jiraattootaan taasifamuuf himani. Guyyaa irraa qeerroowwan kunneen nagaan magaalaa Adaamaa gahuu ibsan. Dargaggoonni kunneen magaalaa Adaamaa irraa kallattiin gara magaalaa Finfinneetti imaluuf akka jiranis ifoomsani. Haaluma wal fakkaatuun qeerroon koolabaatis obbo Jawhar Mahammad simachuudhaaf imala isaanii guyyaa kalee galgala miilaan eegalan akkuma itti fufanitti jiran. Qeerroon kunneen guyyaa irraa gaara gammoojjii Waabee Shabalee keessa qaxxaamuranii godina Arsii Bahaa akka seenanis dubbatanii jiran. Miidiyaan uummataaf uummataan hundaa'e Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork giddugaleessa Oromiyaa Finfinneetti hojii isaa eegalee jira. Eebba Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Finfinnee fi yaadannoo hiriira guddichaa Oromiyaa waggaa sadaffaa dilbata adoolessa 29 akka lakkoofsa faranjiitti Oogasti 5 sagantaan addaa qondaaltonni mootummaa olaanoon abbootiin gadaa qeerroowwanii fi qaamni hawaasaa garaagaraa 25,000 caalan irratti argaman galma barkumeetti qophaa'aa jira. Sagantaa kana irratti Daayirektarri Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii fi xiinxalaan siyaasaa obbo Jawhar Mahammad dabalateen hayyoonni Oromoo qareeyyiin ni hirmaatu. Kana bu'uura godhachuudhaan karaan miidiyaa keessan OMN itti tumsitan mijaa'eetu jira. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa lakkoofsi herregaa 1000 5502 6266 Baankii Intarnaashinaali Oromiyaa lakkoofsi herregaa 900 22 torba Baankii Awaash lakkoofsi herregaa 0132 91 81 1164 dhaan qabeenya keessan OMN tumsuu ni dandeessu. Tiishartiin adda ta'es karaa baankota kanneenii qofa isin bira ga'a. Hubadhaa gurgurtaan tiishartiis ta'ee tumsi OMN'if gootan kamuu karaa baankota qofa ta'a. Sagantaan eebba Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akkuma barbaachisummaa isaatti magaalota Oromiyaa guguddoo keessatti itti fufa. Koree olaanaa eebba OMN fi yaadannoo hiriira guddichaa Oromiyaa. Dargaggoonni Oromoo lakkoofsan 43 gahan kanneen bara dabree keessa magaalaa Awwadaa irraa humnoota tikaa mootummaatiin qabamanii magaalaa Dirree Dhawaatti hidhamanii jiran ammallee dararaan ulfaatan irratti raawwatamaa akka jiru gabaafame. Dargaggoonni erga hidhamanii ji'a 11 gahan kanneen yeroo ammaa kanas achuma magaalaa Dirree Dhawaa keessatti murtii haqaa dhabuun dararamaa akka jiran maddeen gabaasanii jiru. Muhammad Fantaallee gabaasa kana qaba. Mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota hedduu mana hidharraa yoo baases namoonni mana hidhaatti hafanii dararaa argaa jiran baay'ee ta'uu maddeen himan. Qeerroowwan magaalaa Awwadaa irraa bara dheengaddaa sababa warraaqsa qabsoo taasiftan uummata kakaaftan jedhuun humnoota tikaa mootummaa Itoophiyaatiin qabamanii mana hidhaa Dirree Dhawaatti geeffaman hanga ammaatti osoo hin hiikamin hiraarfamaa jiraachuu jiraattonni Awwadaa dubbatan. Mootummaan yeroo dhiifaman namoota hedduu gadi lakkisaa jirutti qeerroowwan Awwadaa
lakkoofsan 43 ol ta'an mana hidharraa baasuun maaliif akka ulfaate nuuf hin galle kan jedhan jiraattonni Awwadaay dargaggoota kana gadi nuuf lakkisaa jenneem karaa nagaan gaafachaa turrullee nama nu dhaga'u dhabneen komii jiraattotaatiin. Dargaggoonni kunneen erga humnoota tikaa mootummaa Itiyoophiyaatiin qabamanii hidhamanii baatii 11 darbanii jiru. Torban lama dura manguddoo Foollee fi qeerroon Awwadaay dargaggoonni akka hiikamaniif iyyannoodhaaf gara bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa fi mootummaa federaalaatti imaluun nama keessummeessu dhabanii guyyoota 7 Finfinnee erga bulanii booda gaafa guyyaa wiixataa ji'a 11 bara 2010 akka lakkoofsa bashootaatti mana murtiitii beellama waan qabaniif beellama isaanii irratti argamuuf gara Dirree Dhawaatti akka deebi'an odeeffannoo nu dhaqqabne addeessa. Qeerroowwan kun yeroo mana murtiitti dhihaatan abbaan murtii ammas beellama qabee fi jennaan ammumanuu murteessaa bakka kana hin deemnu jechuun isaan falmannaan guyyaa 5 qofa naaf obsaa jedhee maatii ijoollee waamee dhimmi keessan asitti furamuu hin danda'u. Nuti himata kuffifnee turre ammas lammatarra deebi'anii kan banan warra gubbaati. Kanaaf dhimma dargaggoota kanam qaama gubbaatu harkaa qabaam gara Finfinnee deemaa jechuun deebiin hin taane akka laatames jiraattonni ibsanii jiru. Sababa kanaan wal qabatee dargaggoonni kun akka hiikamaniif magaalaa Awwadaayitti jiraattonni hiriira nagaa bahuun sagalee mormii yoo dhageessan bulchiinsi magaalaa Awwadaay ofii keenyaa furuu waan hin dandeenyeef dhimma keessan akka waliyyattan isin deeggarra jedhaniiru jedhu jiraattonni. Kanaafuu qaamni dhimmi ilaallatu deeggarsa barbaachisu gochuun hatattamaan dargaggoonni kunneen mana hidhaatii gadi dhiifamuu akka qaban qeerroon Awwadaay dhaamsa dabarsitee jirti. Oduma wal qabateen jilli Ataawoo kan Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuutiin durfamu imala daawwii baha Oromiyaatti taasiseen simannaan magaalota adda addaa keessatti geggeeffamaa jira. Guyyaa har'aam qeerroon magaalaa Awwadaay jila Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuutiin durfamu kanaaf simannaa ho'aa taasisanii jiru. Simannaa kanarrattis bakka haawuliin abbootiin qeerroo qarree fi jaarsoliin biyyaa bal'inaan bahanii argamanitti Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuun haasawa taasisanii akka jiran maddeen gabaasanii jiru. Gamtaan barattoota Oromoo magaalaa Finfinnee har'a ifatti hundaa'e Oromoon bakka jirutti ijaaramuu qabas jedhamee jira. Waltajjii kanarratti Oromoonni ijaaramuun injifannoo waaraa galmeessuuf shoora guddaa akka qabu dura ta'a obbo Ahmad Muhammad ibsanii jiru. Yeroon kun yeroo jaarmaaleen siyaasaa Oromoos gamtaan caalatti hojjechuu qabanis jedhamee jira. Sirna hundeeffama kanarratti hayyoonni barattoonni bakka bu'ootni yuunivarsiitii fi keessummoonni garaagaraa argamuun jechuun tan gabaaste Shamsiyaa Nashuuti. Qaamolee jijjiirama qabsoo uummata Oromoo dhufaa jiru gufachiisuuf bakkoota garaagaratti namoota nagaa lubbuu galaafataa jiran irratti tarkaanfiin barbaachisaan fudhatamuu akka qabu jiraattonni magaalaa Finfinnee gaafatanii jiru. Yaada jiraattota magaalaa Finfinnee kana Shamsiyaa Nashuu ammas akka itti aanutti qindeessite. Yaa qaamowwan fedhiin isaanii kun tuqame kuni yeroo ammaa kana haala amma deemaa jiru kana irraa gammachuu akka isaan hin qabne waltajjii adda addaatti dhagahamaa jira argamaas jira jechuudha. Kana innaan haala tasgabbaa'ee uummanni Itoophiyaa guutuun hin barbaada. Uummanni Itoophiyaa guutuun nageenya barbaada. Qaamoleen dhimmi isaanii tuqame kun ammoo yoo nageenyi boora'ee tarii gara kaleessa turretti deebinechuus yaada qabaachuun hin mala. Gama kaaniin immoo waanuma uummata irraa saaman kana yoo uummanni biraadhaa burjaaja'ee uummanni biraadhaa jeeqame malee ittiin fayyadamnichaa sodaas hin qabaatu ta'a. Jarreen garuu nagaa sabab sablammoota amma argamte tana balleessuudhaaf tattaafatarratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuu qaba. Maaliif jarreen kun lubbuu balleessaaru, qabeenya balleessaaru. Boruu akka nageenyi hin jiraanne, boruu akka misoomni hin mul'anne, boruu akka dinagdeen biyyattii hin guddanne gochuudhaaf wal ijaaraan waan godhaniif jarreen bineeyyonni guyyaa kun tarkaanfii irratti fudhatamuu qaba. Irra guddaan isaa caasaa nama hidhee, nama garafee, mirga namaa sarbee, qabeenya namaa saamee, nama biyya irraa godaansisee waan baay'ee kan inni godhe waan ta'eedhaaf. Haa ta'u malee uummanni kana dhiiseefii jira. Namoonni gariin dhiifama uummataa kanaan malee kabajaan jiran, tuffii uummataa kaleessa itti turan san kallattii biraatiin itti fufaa jiran jechaadha. Kana jennaan tarkaanfiin fudhatamuu qabu at least yoo xiqqaate tarkaanfiin fudhatamuu hin danda'ama beekaa dhiifamtan malee waan jedhu akeekkachiisuun barbaachisaadha natti fakkaata jechuudha. Obsi barbaachisaa utuma ta'u namni rakkoo kaleessa ture wal mariidhaan akkasumas immoo xarapheezaatti naanna'anii haasa'anii fudhachuun
akka barbaachisaa ta'etuma beekamee jiru haalli amma gaggeeffamaa jiru kun immoo gaarii miti. Oromoota dinagdeen cimsuu keessatti maallaqni rimitaayiziin gara biyya alaa dhufu gahee guddaa akka qabu baankiin hojii gamtaa Oromiyaa beeksisee jira. Baankichi kana jabeessuuf namoota biyya alaatii maallaqni ergameef badhaasa garaagaraa kenneefii jira. Muhammad Siraaj gabaasaa kana Finfinneerraa akka itti qindeesse. Diyaaspooraan Oromoo tattaaffii Oromoo dinagdeen cimsuuf taasifamu caalaatti tumsuu akka qabu ibsame. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa sharafa biyya alaatii gama reemitansiin argamu jajjabeessuuf badhaasa qopheessee badhaaseeti jira. Baankiin kun marsaa lammaffaatiin namoota 66f badhaasa makiinaa hanga bilbila moobaayilaa kennee jira. Namoonni badhaafaman ji'oota 6 keessatti tajaajila hawaalaa biyya alaatti fayyadamuu fi maallaqa baankii kanatti sharafachuudhaan carraan ba'eef. Sagantaa baatii 6 kanaan maallaqni doolaarri miiliyoonni 31 dhufee jira. Maamiltoonni 27 oliis keessatti hirmaatanii jiran. Hoogganaa itti aanaan baankii hojii gamtaa Oromiyaa obbo Liikoo Tolosaa wayituma kan akka jaanitti Oromoon dinagdeen cimuun dirqama. Kanaaf immoo gaheen diyaaspooraa olaanaadha jaan. Sharafni alaa guddina dinagdeetii fi carraa ittiin badhaafamuutis akka qabu dargaggeessi badhaafamee Alamuu Charuu himee jira. Naannoo Tigraay magaalaa Maqalee keessatti waliigaltee nageenya Itoophiyaa fi Eertiraa deeggaruun jiraattonni kumaantamaan lakkaa'an guyyaa har'aa istaadiyeemii keessatti hiriira gaggeessan. Itti aanaan pirezidaantii naannichaa Dr. Dabra Tsiyoon hiriira kanarratti haasaa taasisan keessatti yoo wal kabajne waliin jiraanna yookaan gargar bibittinnoonaa jechuun akeekkachiisanii jiru. Usmaan Abdulatiif gabaasa kana qindeessee jira. Walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Eertiraatti gammaduun naannoo Tigraayitti jiraattonni magaalaa Maqalee guyyaa har'aa hiriira deeggarsaa bahanii jiran. Yeroo aangaa'onni TPLF gameeyyiin sadarkaa oliitti biyya bulchaa turanitti hariiroon biyyoota lameenii sababa lolaatiin addaan fagaattee turuun ifama. Garuu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed manguddummaa tokko malee rakkoo baroota 20f wal xaxaa ture eega furanii as biyyoota lameen jidduutti hafuurri ollummaa gaarii akka jiraatu taasisanii jiran. Jiraattonni magaalaa Maqalee fi naannoo isii kumoota lakkaa'aman walitti dhufeenya kana deeggaruun istaadiyeemii magaalattiitti walitti dhufuun hiriira deeggarsaa bahan. Hirmaattonni kumoota lakkaa'aman kanneen hiriira kanarraa qooda fudhatan kaayyoon hiriirichaa waliigaltee nageenya Itoophiyaa fi Eertiraa deeggaruu haleellaan sabummaa bu'uura godhate haa dhaabbatuu fi heerri mootummaa haa kabajamu kan jedhu akka ta'es maddeen ifoomsan. Kana malees ajjechaa injiinar Simmenyoo Baqqalee irratti raawwatame cimsanii balaaleffataa oolan. Dura taa'an TPLF fi itti aanaan pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabra Tsiyoon haasawaa hiriirtootaaf taasisan keessatti tokko hiyyeessa tahee tokko dureessan ta'u carraan qabnu wal kabajnee waliin jiraanna yookaan gargar bittinnaawwifi jechuun akeekkachiisan. Hirmaattota irraayis meerii Tigraay if dandeessee akka dhaabbattu calaqqisu hedduminaan mul'atee jiraachuun dhagahame. Ji'a tokko dura naannoo Tigraay magaalota garaagaraatti baadimmeen Eertiraaf akka kennamtu murtii dabre mormuun hiriirri faallaa kanaa gaggeeffamee turuun ni yaadatama. Jilli muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmedin durfamu daawwannaaf Ameerikaa magaalota garaagaraatti taasisaa jira. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa diisitti taasisan kanan lammiilee Itoophiyaa USA jiraatan dhaabota siyaasaa fi qaamota amantiilee garaagaraa waliin mari'atanii jiru. Bakka Oromoonni baay'inaan keessa jiraatan Oromiyaa xiqqoo yookaan Minisootaatti ammoo simannaan addaa ni godhamaa fi jedhamee eegama. Aangaa'onni Itoophiyaa duraanii wayita biyyoota alatti daawwannaa bifa kanaa taasisan hiriirri mormii hawaasa biyyattii ala jiraataniin irratti bahamaa akka ture beekama. Aangaa'onni Itoophiyaa hawaasa alaatiin simannaan taasifamuuf kun isa duraati. Aangaa'ota Itoophiyaa hawaasa alaatiin simannaan taasifamuuf kun isa duraati. Jilli muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmedin durfamu kana keessatti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaa fi Dr. Warqinee Gabayyoo ni argamu. Somaaliyaa bulchiinsa Puutlaandii magaalota garaagaraa keessatti baqattoonni Oromoo reebamaa fi saamamaa jiran akka baqattoonni himatanitti erga viidiyoo sobaa isaatti tamsaasee kaasee dargaggoonni gareen gurmaa'uun reebichaa fi nusaamaa jiruu jiru. Keessattuu magaalota akka Bosaasoo fi Gaalkaayoo jedhaman keessatti haleellaan baqattoota Oromoo irratti fuulleffatu kallattii hedduun adeemsifamaa jira. Guyyaa kaleessattis dhalattoonni Oromoo Saadiq Muhammad Ibraahimii fi Muhammad Ahmad Bulloo jedhaman magaalaa Gaalkaayoo keessatti dargaggoota gareen gurmaa'an akka malee tumamuu
miidhaan ulfaatan akka irra dhaqqabe baqattoonni Oromoo garasirraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Lammii Oromoo obbo Sultaan Muhammad Jaamoo immoo dhiheenya kana magaalaa Bosaasoo keessatti ableen diramuu isaa fi Abdurrahmaan Haajii Muktaaris reebamuu baqattoonni himanii jiru. Raadiyoon Daljir Jaamu kan magaalaa Bosaasoo keessaa tamsa'u qophii yaada uummataa jedhu dhiheessan olola uummata nurratti kakaasu hammeessee jiru baqattoonni Puntlaandi. Sagantaa raadiyoo Daljir irratti dhihaate san keessatti namoonni rakkoo kana hammeessuu fedhan mootummaan uummata biyya teenya keessa baqattummaan jiraatu baasuu qaba jedhanii miira mufiitiin dubbatuu isaanii fi kanneen sagantaa kana dhaggeeffatan ammoo aariin baqattoota miidhuuf manaa bahuu odeessi achi arganne ni mirkaneessa. Bifuma wal fakkaatuun baqattoonni Oromoo Jabuutiitti tibba kana rakkoo wal fakkaataa keessummeessaa akka jiran gabaasuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan jimaata kaleessaa dhalataa Oromoo Muhammad Sa'id Jaamuu Jabuutii ganda Humbulii Jaamuu keessatti ableen diramee yeroo ammaa hospitaala Yeroon Jaamuu keessatti wal'aanamaa akka jiruutu gabaafame. Baqataa Oromoo biraa namni Abduu Hamzaa Jaamuu immoo reebicha irratti raawwatameen ilkaan isaa akka cabee maddeen gabaasanii jiru. Achuma Jabuutii naannoo balbalaa jedhamtutti ammoo namoonni gareen ijaaraman kanneen Oromoota 6 akka malee madeessuu baqattoonni Oromoo himanii jiru. Kana malees baqattoonni Oromoo 2 naannoo Kaartisiis jedhamtutti akka malee tumamuun akka ajjeefaman gabaafamee jira. Dargaggoonni saamichaa fi baqattoota reebuu irratti bobba'an kanneen yeroo ammaa halkan ganda Oromoonni baay'inaan keessa kireeffatanii jiraatan seenuun miidhaalee kana dhaqqabsiisaa akka jiran baqattoonni Oromoo himanii jiru. Mootummaan Jabuutii tarkaanfiilee baqattoota irratti qiyyaafatee kana dhaabsisuuf tarkaanfii mul'ataa fudhatee akka hin qabne maddeen gabaasan. Pirezidaantiin Somaaliyaa Muhammad Abdullaahi Farmaajoo daawwannaa guyyoota sadiif Eertiraa Asmaraa seenan. Jilli Pirezidaantii Somaaliyaa Muhammad Abdullaahi Farmaajoo wayita dirree xayyaaraa idil addunyaa Asmaraa gahutti Pirezidaantii Eertiraa Isiyaas Afawarqee dabalatee aangawoonni olaanoon biyyattii simannaa addaa taasisaniif jiru. Pirezidaantiin biyya Somaaliyaa Eertiraa daawwatuun kun isa duraa yeroo ta'u boqonnaan Pirezidaantii Farmaajoo kun hariiroo biyyoota lameenii baroota dheeraaf boora'ee ture ni fooyyessaa jedhamee jira. Pirezidaantii Farmaajoon gita isaanii Pirezidaantii Eertiraa Isiyaas Afawarqee irraa afeerran daawwannaa kun akka godhameef aangawoonni biyyoota lameenii mirkaneessanii jiru. Walitti dhufeenyi biyyoota lameenii hariiroo dippiloomaasii fi dinagdee biyyoota Eertiraa fi Somaaliyaa cimsuuf ni gargaaraa jedhame. Daawwannaa Pirezidaantii Farmaajoo kana bu'uura godhachuudhaan alaabaan Eertiraa fi Somaaliyaa dirree xayyaaraa hanga masaraa mootummaa Eertiraatti fannifamuun balali'uun mallattoo fi murannoo biyyoonni lameen walitti dhufuuf qaban raggaasee jira. Eertiraan dhimma Somaaliyaa keessa galuu Itoophiyaa mormuun garee mahakamaa yookaan mana murtii Islaamummaa jedhamu kan bara 2006 keessa Somaaliyaa to'atee ture gargaaraa turte. Sababa kanaan wal qabatee golli tokkummaa mootummoota gamtoomanii Eertiraan godina gaanfa Afrikaa jeeqaa jirti himata jedhuun qoqqobbii meeshaa waraanaa irra kaa'uun ni yaadatama. Garuu Eertiraan himata adabbii fi dhaqqabsiise kana haalaa turte. Daawwannaan Farmaajoo fi walitti dhufeenyi Somaaliyaa fi Eertiraa kun erga muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad rakkoo Eertiraa fi Itoophiyaa gana 20 dabran lafarra harkifataa ture hiikanii torbaanota booda. Gama biraatiin walgaarreffannaan biyyoota Jabuutii fi Eertiraa ammallee akkuma duritti jira. Eertiraa fi Jabuutiin bara 2008 keessa daangaa falmisiisaa Raas Dumeeraa jedhamu irratti wal waraanuun miidhaa walirraan geessisuunis ni yaadatama. Balaan ibiddaa Ameerikaa kutaa Kaalifoorniyaa keessatti ka'e yoo xiqqaate lubbuu nama 2 galaafate. Akka gabaasaa sabaa himaaletti balaan ibiddaa dhihaa kutaa Kaalifoorniyaatti ka'e kun hojjettoota balaa ibiddaa 2 lubbuu galaafate. Manneen jireenyaa 500 caalanis balaa ibiddaa ka'e kanaan barbadaanii jiru. Kana malees jiraattonni naannichaa kuma kurnootaan lakkaawaman ibidda kana jalaa dheessuuf jecha qe'eef qabeenyaa isaanii gadhiisanii godaanan. Babal'inni ibiddaa kun magaalaa Riidin jedhamtutti dhihaataa akka jirullee BBC'n gabaasa isaatiin eere. Haalli qilleensaa bubbisu ibidda ka'e kana ariitiin naannoo biratti akka tamsa'uuf sababa tahee jedhame. Bulchaan kutaa Kaalifoorniyaa Mr. Jeerii Biraawan mootummaan federaalaa ibidda kana dhaabsisuuf shaffisaan akka dirmatuuf iyyatanii jiru. Sababa balaa ibiddaa Ameerikaa kutaa Kaalifoorniyaa keessatti dhalate kanaan lakkoofsi namoota dhumatanii fi miidhaan dhaqqabe dabaluu akka malullee sabaa himaaleen gabaasaa jiru. Tole daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun galgala kanaaf qabadhee dhiyaadhe isa hanga ammaati. Kan oduu kana isin dhageessisan Badrii Yuusufii ogeessi kaameeraa fi teeknika keenya Abdii Jamaal waliin ta'uuni. Qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork afaan waliin tura. Hangara kiyyaan nageetti.